Abbaan taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinnee teekinooloojiitti fayyadamuu fi torba 24 hojjechuun gama kenna tajaajila maamilaa fi galii maddisiisuutiin milkaa'ina olaanaa galmeessuu hoogganaa itti aanaan abbaan taayitichaa obbo Mogas Arga'uu fi abbaa taayitichaatti daayirektarri qo'annoo karooraa fi bajataa obbo Ba'aalamlaay Baahiruu ibsaniiru. Inni guddaan kenna tajaajilaatiin milkoofneerra keessattuu lakkooftuu haaraa kennuu waliin wal qabatee karooraa ol milkeessineerra gama biraatiin sassaabbii galiinis milkaa'ina gaariitu argame milkaa'inni kunneen kan argaman hojjettoota keenya dadammaqsuun torba 24 hojjechuudhaani. ከደንበኞች አገልግሎት ከቴክኖሎጂ kenna tajaajila maamilaa siyaasaa fi ariifataa kennuu teekinooloojiin ammayyeessuu fi misooma kooriidariin cinaattis sararoota bishaaniif dhangala'aa diriirsuu waliin hojii milkaa'atu hojjetame. ዝርጋታ ከፍሳሽ መስመር ዝርጋታ እንዲሁም ከደንበኞች አገልግሎት ስራዎቻችን ጋር በተያያዘ akka obbo Mogos jedhanitti fedhiin bishaan dhugaatii hawaasni magaalichaa qabuu fi dhiyeessiin jiru waan wal simaan jirreef hanga fedhiin jiru guutamutti bishaan amma jiru karaa haqa qabeessaan dhiyeessuuf hojiin qindoominaa fooramii maamilootaa waliin hojjetamaa jira jedhan. 100% ለማድረስ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ገና በሂደት ላይ ያሉ ናቸው። fedhii bishaan dhugaatii magaalichaa dhibbeentaa 100 ga'uuf piroojeektoonni gurguddoon hojjetamaa jiru. garaagarummaa bal'aa fedhii fi dhiyeessii bishaan dhugaatii gidduu jiru dhiphisuuf hojiin xiyyeeffannoo fi qindoominaa fooramii maamilootaa waliin ta'uun hojjetamaa jira. bishaan amma jiru karaa qusatamee fi haqa qabeessa ta'een hawaasaaf dhiyeessaa jirra. gara fuulduraas guddina magaalittii wajjin kan wal madaaluu fi fedhii uummataa guutuu akka danda'uuf piroojeektoonni gurguddoon calqabamanii itti deeman jiru. ammaaf garbii irratti kan calqabnuu fi rakkoo keessumaa gara Finfinnee kaabaa jiru kana kan furuudha. Abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan damee Maganaanyaa obbo Dabareetuu Ijoo fooramii maamilootaa odeeffannoo hawaasa keessa jiru battalatti argachuun rakkoo hawaasaa gama dhiyeessii bishaaniin jiru furuu keessatti baay'ee nu gargaaraa jira jedhan. Odeeffannoon guyyaa guyyaatti uummata biraa dhufu kun karaa isaanii yeroo adda addaa nu ga'ee rakkoon uummataa yeroo akka furamu baay'ee kan nu gargaaru waan ta'eef fooramii maamilootaarraa gama raawwii hojii kanarratti kanneen hirmaatan dubbisneen hojjettoota bishaanii fi dhangala'aa sadarkaan jiran waliin qindoominaan hojjechaa jirra kun immoo rakkoo jiru akka furru nu taasisee jira jedhan. nus bishaan hanqate walitti dubbanni raawwanne warra cufuuf warra banuu wajjiniin bakka kana bishaan hin banneen irraaffatanii bakka kana bishaan hanqatee inni raawwanne akka dafanii bananii bakka siricitii godhan dandeenyaa jira. bishaan uummataan gahuuratti baay'ee hojii gaarii hojjeteera. kanaafuu uummata achi gadi bu'uudhaan tokkoon uummata gadi bu'uudhaan achi keessaa baasee akka hanga dhufee gara nagaatti wal qindeessee hanga ammaatti waan gaarii irra jira.